Hirmaattonni marii biyyaalessaa kumni afur akkamiin ajandaawwan irratti mari'atu akkam jirtan oduu keenya guyyaa har'aa isin dhageessifna chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina hanga oduu keenya dhumaatti nu waliin tura. Itoophiyaan marii biyyoolessaa marsaa xumuraa jalqabde. Komishiniin marii biyyaalessaa waggoota afurii oliif bakka bu'oota filachuu ajandaa walitti qabuu fi qindeessuu fi hojiiwwan biroo hojjetaa ture har'a roobii 15 bara 2026 marii isaa xumuraa eegala. Yaa'ii giddugala konfiraansii magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamu kana bakka bu'oonni naannolee, aanaalee, federaalaa fi lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan 4,000 ol ta'an ni hirmaatu. Komishiniin hawaasa Itoophiyaa biyya keessaa fi alaarraa bakka bu'oota 4,000 ol walitti fiduun marii biyyoolessaa marsaa xumuraa marii guyyoota 30 hanga 35 turu jedhamee eegamu kana keessatti hirmaattonni ajandaawwan ijoo 8 irratti mari'achuun yaada waliigalaa mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf akka dhiyeessan dura ta'an komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Araayyaa BBC'tti himan. Hirmaattonni kun ji'a tokkoof bakka tokko kan turan yoo ta'u ajandaawwan gurguddoo 8 komishinichi walakkeessa baatii waxabajjii keessa adda baase irratti ni mari'atu. Ajandaawwan komishinichi adda baases heera mootummaa fooyyessuu, caasaa mootummaa akkasumas haala seeraa magaalaa Finfinnee dabalatee dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf falmisaa turan ni argamu. Jala bultii konfiraansichaa irratti BBC waliin kan dubbatan komishinar olaanaa Profeesar Masfin hirmaattota biyya keessaatiin alatti ambaasaaddoroonni gamtaa Afrikaa, dhaabbata biyyoota gamtoomanii, abbaa taayitaa misooma biyyoota baha Afrikaa fi bakka bu'oonni ergamoota biyyoota alaa sirna kanarratti ni argamu jedhan. Akka komishinar olaanaan komishinichaa Profeesar Masfin Araayyaan ibsanitti hirmaattonni marichaa 4,000 ta'an galma tokko keessatti walitti qabamuun ji'a tokkoof mari'achuu irra gareewwan 8tti qoodamu. Tokkoon garee kanaas namoota 500 qabaata. Ajandaan tokko garee tokkoof carraadhaan ramadama. Gareewwan kunneen keessaa hirmaattonni gareewwan xixiqqootti qoodamuun ajandaa isaanii irratti mari'atu. Profeesar Masfin gareewwan xixiqqaan ajandaa irratti mari'atan irratti yaada waliigaltee yookaan waliigaluu dhabuu qabatanii gara garee guddaa miseensota 500 qabutti akka deebi'an ibsaniiru. Akka komishinarri olaanaan kun jedhanitti gareewwan 8 ajandaa irratti ejjannoo dhuunfaa isaanii ilaalchisee gareewwan biroo waliin mari'achuuf mala diriiree jira. Kunis gareewwan 8 keessaa tokkoon isaanii bakka bu'uun namoota 25 raawwatama. Bu'aan marii isaanii gara garee guddaatti deebi'ee dhiyaata. Achiis bakka bu'oonni garee hundarraa filataman yaadawwan walitti fiduun yaada waliigalaa qopheessu. Akka komishinarri olaanaan kun jedhanitti sana booda hirmaattonni hundi walitti qabamuun yaada dhiyaate waliin fudhachuun raggaasisuuf yookaan diduudhaaf ta'a. Adeemsa kan hunda keessatti hirmaattota gargaaruuf gorsitoonni, ogeeyyiinii fi galmeessitoonni ni jiraatu. Adeemsa gosa kanaa keessatti dhimmoota guutummaatti waliigaltee irra ga'an yookaan dhimmoonni waliigaltee dhabuu irra ga'an gara mootummaatti yookaan qaamolee hojii dhimmi ilaallatu birootti ergamuun akka ilaallamu ni taasifama. Komishinichi hojii isaa yaada qofa dhiyeessuun akka hin xumurre ibseera. Yaadawwan dhiyaatan qaamoleen mootummaa sirnaan fudhatanii hojiirra oolchuu isaanii hordofuun itti gaafatamummaa isaa keessaa tokko ta'uu Profeesar Masfin dubbataniiru. Qaamoleen dhimmi ilaallatu yaadawwan fudhatan maal hojjetan akka ifatti ummataaf ibsan ni hordofna, yoo hojiirra oolchuu baatanis sababa isaanii ummataaf ibsuu qabu jechuun ibsaniiru. Komishinichi gabaasa hojii isaa mana maree bakka bu'oota ummataaf akkasumas ummata Itoophiyaaf kallattiin akka dhiyeessu beeksiseera. Komishiniin marii biyyoolessaa yeroo marii booda hojii raawwii yaadawwan hordofuuf aangoo seeraan akka qabu ibseera. Akka labsii hundeeffame isaa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu yaadawwan hojii irra oolchuuf karoora ifaa akka qopheessan deeggaruu fi raawwii isaanii hordofuuf sirna diriirsuun hojii komishinichaa keessaa tokko ta'ee kaa'ameera. Haa ta'u malee yeroo hojii komishinichaa dheereffamee kenname bara dhufu onkoleessa bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni xumurama. Kana booda hojii hordoffiitti fufuu ilaalchisee gaaffii ka'eef deebii kennuun Profeesar Masfin komishinichi yeroo seeraan kenname keessatti hojii isaa xumuree gabaasa ni dhiyeessa jedhan. Hojii keenya xumurree hojii hafee fi yaadawwan marii waliin qaama aangoo qabuuf ni dabarsina. Murtiin itti aanu mootummaa fi mana maree bakka bu'oota ummataati jechuun ibsaniiru. Komishiniin marii biyyoolessaa waggoota 4 dura hundaa'ee dhimmoota Itoophiyaa keessatti falmisiisoo ta'an guutummaa biyyattii fi hawaasa Itoophiyaa biyya alaa irraa walitti qabuun ajandaa marii qopheessaa ture. Waltajjiin marii xumuraa amma gaggeeffamaa jiru yaadawwan kana irratti mari'achuun kallattii waliigalaa kaa'uuf akka kaayyeeffate komishinichi beeksiseera. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kanaan gammaatti subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Yaada keessanillee koomentii keessatti barreessa. Hanga viidiyoo birootiin yookaan oduu birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.